Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii addaa raadiyoo Simbirtuuti. Har'a qophii addaa kan qabannee dhiyaannee fi waa malee miti. Innis wayita ammaa biyya keessaa fi biyya alaatti dhimmoota ho'ituu lamatu deemaa waan jiraniif. Isaanis waa'ee haala siyaasaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramuu mala kan jedhamuu fi yaada itti bahinsa marii Oromoo jedhamuun mooraa Oromoo biyya alaa keessatti kan deemaa jiru irratti kan xiyyeeffatan. Kanaaf namoota dhimmoota kana lamaan sirriitti ibsa kennuu danda'u jedhan soquutti kaane. Akka kanaan duraan barreessaa ABO kan turanii fi hayyuu siyaasaa kan gaanfa Afrikaa katan obbo Leencoo Lataa dubbisne. Isaanis fedhii guutuutiin affeerraa raadiyoo Simbirtuu waan simataniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa isaan galateeffanna. Obbo Leencoo Lataa waliin namoota biroos walitti finnee yaada irratti akka mari'atan taasisuuf yaallee turre. Namoota nuti isaan dubbisne ammatti sababa dhuunfaatiin kan ka'e har'aaf hin mijatii fi malee yeroo biroo irratti marii taasisuudhaaf fedhii akka qaban warreen nuuf ibsan illee dursine isaan galateeffanna. Raadiyoon Simbirtuu obbo Leencoo Lataa waliin dhimmoota adda addaa kaaftee mari'atteetti. Gaaffilee jajjabduu dhimma keessaa fi dhalaa kan laallatan. Keessattuu waa'ee sababa obbo Mallas Zeenaawii waltajjii siyaasaarraa amma dhibamanii jiraniin wal qabatee maaltu ta'uuf akka deemu? Waldorgommii siyaasaa biyyattii keessatti godhamu kun eenyu kan akka mootu fakkaatu? Dhaabbileen siyaasaa Oromoo wayita kanammoo eessa akka jiran keessaaf alaa? Ibsa itti bahinsa marii Oromoo kan dhiyeenya kana bahame irratti gaaffii gurguddoo. Adda bilisummaa Oromoo namoonni maqaa marii jedhuun kan deemsisaa jiran kun mataan isaanii otoo seera ABO sirriitti beekanii seera cabsaniiru jedhee isaanii matu irratti obbo Leencoo maal akka jedhan kaafnee waliin mari'anneerra. Gaaffii fi deebi'ii kana guutummaasaa akka jirutti kanatti aansee dhiyaatu kana akka caqastanii hubannoo mataa keessanii akka qabaattan isin affeerra dhaggeeffattoota keenya. Turtii gaarii isinii hawwina. Obbo Leencoo Lataa barreessaa adda bilisummaa Oromoo duraanii yeroo keessan fudhattanii keessummaa kabajaa raadiyoo Simbirtuu taatanii har'a dhiyaachuu keessaniif guddoo galatoomaan isiniin jedha. Baga nagaan dhuftani. Galatoomiyatis. Fayyaata. Mee amma gaa jalqabnu obbo Leencoo. Haala siyaasaa keessattuu biyya Itoophiyaa jedhamtu kan Afrikaa gaanfa Afrikaa illee dabalatee yeroo ammaa kadeemaa jiru kan dhaga'amaa jiru kana maaltu ta'aa jira? Obbo Leencoon akkamitti ilaalu laata waan kana ija siyaasaatiin keessaayyuu dhimma Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee dhukkubsachuu obbo Mallasiin wal qabatee wal dorgommiin siyaasaa jira jedhama fincila uummataanis wal qabatee. Mee haala amma achi deemaa jiru kana maaltu mul'ata laata? Maaltu ta'aa jira jettanii yaaddu obbo Leencoo? Wanti ta'aa jiru bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Waan paartii biyya Itoophiyaa jedhamu sana gannoota 20 dabreef bulchaa ture keessatti deemaa jiruu fi waan immoo hawaasa biyyichaa keessatti deemaa jiru. Paartii sana dhaaba qabsoo bilisummaa Tigraayiif dhaabbate ta'ee jalqabee yeroo dheeraadhaaf akka murnaatti hojjechaa turanii 2001 booddee garuu namni tokko isaan hunda keessaayyuu ol bahee murteessaa of danda'e ta'ee jaarmayaa duraan ture sana hedduu laaffise. Kana irratti gidduu kana Mallas Zeenaawii dhukkubsatee du'ee jedhee odeeffamuun dhaaba sana keessatti tarii falammii kanaan dura hin turre kaasuun ni mala. Yoo inni yookaan hojiitti deebi'uu dadhabee yookaan immoo lubbuun isaayyuu dabarte nama bakka isaa bu'ee sirnicha geggeessu wanti ifaan hin jiru, wanti beekame hin jiru. Kuni warra biyyicha bulchutti yaaddootti uumuu hin oolle. Hawaasaa sana keessa gama kaaniin eega dhufanii 91tti biyya sana bulchuu jalqabee warri biyyicha bulchuu nagaa buusuurra waldhabbii afarsuu, waldhabbii sabaaf saba walitti buusuu
waggaadhaaf nagaadhaan walii wajjin jiraate eega jirri kun dhufanii aangoo fudhatanii as garuu musliimaaf kiristaana gidduu lolli yeroo garagaraatti dhalatee ture. Kana dabalee kiristaanotuma immoo bakka lamatti adda baasuudhaan fakkeenyaaf warra ortodoksii bakka lamatti qooduudhaan walitti bubuusaa turanii jiran. Har'a immoo musliima keessa seenanii waldhabbii hin feesifne afarsaa jiran dhimma musliimotaa keessa seenuudhaan. Kanaaf nagaadhaan jiraachuu namootaa, nagaadhaan jiraachuu sabootaa hin barbaadanii. Kun immoo asxaa yeroo gabaabaa keessatti keessaan baane, rakkina yeroo gabaabaa keessatti keessaan baane, keessa biyyicha naqaa haala hedduu yaaddessaatu jira. Gabaabaatti akkasittan ilaalaan. Yoo akkas ta'e amma keessi mootummaa shororkaa'ee yoo jiraate gama wal dorgommii aangoo godhamuun yoo obbo Mallas bakka sanarra dhibamanii saataan du'anii ka'anii gama amantaanis haa ta'u fincila uummataan amma deemaa jiru jettan kanatti yoo lamaan isaa walitti qabamee ilaalame sirni obbo Mallas Zeenaawii kan dafee jijjiiramu sinitti fakkaata? Yoo jijjiirame immoo kamtu gara aangootti dhufuu mala isaanuma keessaa moo gara naannoo saba biraarraati kan wal dorgommii mul'atu isinitti mul'ateera? Isaanirraa ala humni ta'e ka biyya sana dhuunfachuuf qophii qabu tokkollee hin jiru hanga amma. Yoo dhufe wanti Mallas bakka bu'u yoo dhufe paartiin sana keessaa dhufa. Uummi tokkollee sabi tokkolleen murni tokkolleen qophii biyya sana dhuunfachuu hin qabu, dandeettii isaatti hin qabu. Akka kun hin taane akka gaariitti hojjetan dhaabota hunda laaffisuu facaasuudhaan ofii qofa jiran. Jabinni isaanii ofiif jabaa ta'anii miti. Jabinni isaanii laafina mormitoota isaaniiti. Kanaaf ammatti namni bakka isaa bu'u yoo dhufe paartiidhuma sana keessaa dhufa. Akkaataa inni itti dhufu nagaadhaan wal mari'atanii fidu, wal lolaniitu inni injifate keessaa bahee bakka Mallas bu'aa sun waan beennu hin jiru. Mee amma namoota isaan keessatti qoqqoodama uumamee ni beektu bara 2000 sana keessa gareen achi baheeru jira amma mormituu ta'ee jiru. Gareedhuma mootummaarra jiran keessaas akka jiranidha kan odeeffamu wal dorgommiini. Warra bahanis haa ta'anii warra aangoorra jiran yoo wal dorgommiin kun godhame lamaan isaanii keessaa tokkoon isaanii yoo aangoo qabatan tarii jijjiirama siyaasaa biyyittii keessatti ni fiduu malu moo kanuma Mallasidha qabatanii deemu jedhamee yaadama? Sana tolchanii beekuun rakkisaadha garuu jijjiirraa guddaa fidu natti hin fakkaatu abbaan isa itti aanee aangoo fudhatu yoo ka Mallas dabru ta'e. Waanuma kanaan dura baran itti fufuu wanti garaagara ta'u namni dandeettii ka Mallas fakkaatu qabu jira natti hin fakkaatu. Keessattuu addunyaa hawachuu irratti warra Awurooppaatiif Ameerikaanii hawachuu irratti namni dandeettii isa fakkaatu qabu jira natti hin fakkaatu. Kuni gama tokkoon laafina isaanii ta'a. Garuu yoo mormitoonni dafanii dadhabbii karaa jaarmayaa fi politikaa qaban kana irra aanani malee sunis deemee jijjiirama faayidaa qabu hin fidu. Mee asimaani mee dhimma Oromoo haa ilaallu. Oromoonni biyya keessa jiran kan akka OPDO haa ta'anii OPC haa ta'anii Waafidoo maalirra jiru yeroo ammaa wal dorgommii isaan jidduutti ta'u kana quba qabu qophiin kan qabu fakkaata? An OPDO caalaa namni wayyaanee jibbu jira natti hin fakkaatu. An akkan laalutti miseensota OPDO. Maaliif jarri kun nama isaanii hojjetu guyyuu salphisaa oolan. Kanaaf garaan gubachaatuma ijoollee isaa guddifachuuf nyaatee buluuf hojjetaaf malee ka dhugaatti itti amanee kabajaadhaan isaanii hojjechaa jiru hin jiru. Maaliif kabajaadha kan isaan dura si mulqan. Kanaaf san akka sanatti ilaala. Dhaabotiin hafan warri seericha keessatti socho'aa jiran hundi isaanii laaffatanii jiran. Keessa seenuudhaan nama itti galchuudhaan hidhuudhaan dararuudhaan
Mee waa'ee isaanii erga kaafne Oromoon achi keessa paartii Madiraki keessa turan lama waliin ta'anii gara addaatti ol guddatanii jiran Madiraki jedhamuutu dhaga'ama. Achi keessa bu'aan Oromoo bu'uu jira laata? Tarii paartiin adda addaa keessa galamee dhimma Oromoo qabatanii akka addaatti ol guddachuun gaaffii Oromoo deemaa ture yookaan deemaa jiruuf bu'aa buusu jettanii yaaddu? Oromoon bifa fedheenuu ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Bifa danda'ame hundaan biyya keessaa fi alatti wanti nuti hin qabne jaarmayaadha. Dhaaba. Kanaaf ijaaramuun barbaachisaadha. Kophaattis ijaaramuun, dhaabota biraa wajjinis walitti ijaaramuun barbaachisaadha. Isa nan deeggera. Faayidaa qabaata. Wanti nu hube hagarraa waggaa 100 ol jaarmayaadhuma dhabuudha. Kun furmaatitti barbaadamuu qaba bifa fedheenuu. Mee faayidaa inni qabaachuu danda'u maal inni kan isaanii? Afaan tokkoon haasa'uu danda'u dhimma Oromoo irratti. Afaan Amaarinyaa jechuudha moo maal inni isaan paartiin biraa faana dhaba biyyoolessa? Yaada tokkicha qabaachuu jechuu kooti. Afaan tokkicha jechuu afaan ittiin haasa'an osoo hin taane afaan garaagaraa ta'ee wal waca ta'uurra namni Oromoo bakka bu'ee dubbatu abalu jedhamee akka beekamu sun danda'amuun barbaachisaadha akka jedhuun qaba. Amma isaan bakka tokko dhaabota biraa faana bakka tokko jiru malee ofii isaanii bakka tokko hin jiran. Walitti tokkotti galuudhaaf tattaaffiirra jiru jechuu waan hin dhaga'eefan kana jedhe. Okay, gaarii. Mee amma immoo gara obbo Leencootti dhufnu obbo Leencoo. Obbo Leencoon yaada isaan hordofan akka dhuunfaatti isa kamidha? Namoonni tokko obbo Leencoon har'a Itoophiyaawii ta'eera duratti bilisummaa Oromoof nama umurii isaa guutuu dabarse. Nama garmalee hojjetaa ture jedhu amma garuu Itoophiyaawii yaada Itoophiyaawii gaggeessaa jira warri isiniin jedhan jiru. Gariin immoo obbo Leencoon bilisummaa Oromoo ni fedha. Bilisummaa Oromoo kan inni fedhu garuu karaa Itoophiyaa isa jedhamu sana keessa yaada Itoophiyaa yaada Itoophiyaa ishee dimokiraatoftuu yaadaan uumamtee jirtu sana kan ta'uu hin dandeenye ishee keessaan erga Itoophiyaan bilisoomtee booda. Achi keessa dabarreetu immoo walabummaa labsachuu dandeenya kan jedhu yaadaa warri jedhan jiru. Gariin immoo obbo Leencoon inumaayyuu sirna amma jiru deeggaraa poolisii isaa yookaan immoo heera mootummaa amma jiru keessatti dhimmi Oromoon eegama jedheetu yaada amma mootummaan qabu sana ni qabaa siniin jedhu. Obbo Leencoon gabaabaadhatti yaadni isaan amma qaban dhimma Oromoo irratti bilisummaa Oromoo irratti isa kamidhas keessaa immoo addadha. Dimokiraatawaa ta'ee fi federeeshiniin dimokiraatawaa ta'e tokko yoo jiraate sun Oromoodhaaf faayidaa qaba kan jedhu nama naan. Inni amma jiru kun federeeshiniin maqaadhaaf dimokiraasiitiin jiru. Dimokiraasii federeeshinii adda baasuun hin danda'amu. Kanaaf yoo federeeshiniin Itoophiyaa kan dimokiraata'u ta'e Oromoodhaaf bu'aa qabaa kan jedhu amantii qabaa gabaabaatti. Akka kanarra geessanii duraan bilisummaa Oromootti amanaa turtani. Akka kanarra geessan kan isin godhe maalinni? Kanatu bilisummaa fidaa kan jedhuun qabaan. Bilisummaa jechuun of bulchuu danda'uudha. Ofis bulchitee warra kaanii wajjinis kabajaadhaan buluun anfaallaa bilisummaati jedhee fudhadhu. Bilisummaaf walabummaa adda baasuu qabna. Walabummaa jechuun alaabaan kee biiroo baankii duratti fannifamuu jechuudha. Akka biyya tokkootti adda baatee beekamuu jechuudha. Biyyootiin akka biyyaatti adda bahanii beekaman kan uummanni isaanii bilisummaa hin qabne baay'eedha. Kanaaf yeroo bilisummaa fi walabummaa waliin dhahu namni deemee bilisummaa malee walabummaa fiduudhaaf deema jechuudha. Ani bilisummaan argamnaan dirqiitti walabummaan dhufuu qabaa jedhee hin ilaalu. Akka sanatti waan an arguuf akka kanatti ilaalaa. Haallis jijjiirameera. Haalli addunyaa jijjiirameera. Haalli gaafa Afrikaa jijjiirameera. Haalli Oromoo jijjiirameera. Nutis wajjiniin akkaataatti haasofnuu fi akkaataatti qabsoofnu jijjiiruu qabna. Kana waan ta'eef 91tti yaada lafa keenya jira. Hojiirran oolle malee sun akka hojiirra oolu gochuu irratti tattaafachuu qabnaa kan jedhuun qabaan. Mee yaadni lafa taa'e akka jaarmiyaa tokko gara bilisummaa Oromootti dhimma kanarratti jijjiiruu kaayyoo kan jedhudha moo? Lakke chaartarii
sadii gaafa mallatteessine waan irra geenye jira jechuudha. Tunis yoo biyyattiin federeeshinii taate dimokiraatawaa taate kun nuuf quubsaadha ka jedhu murtaawe hojiidhaan yoo mariidhaan illee ta'uu baate sun ni baasa ka jedhuun qabaan faayidaas qaba jedhee namana. Amma isin otoo Itoophiyaan jechuun isaa jechuudha bilisummaan dhugaa isa. Akka amma fakkeenyaaf namoonni tokko maal jedhu yaadni obbo Leencoon qabatanii deemanii durumaanuu kan murtaa'e fakkaata jedhu jechuun maa jechuudha. Dhimmi Oromoon kanaan dura bilisummaas Itoophiyaa faana jiraachuudhaaf filannoo argatee filatee bilisummaa ammoo walabummaa akka isaaf wayyuun filannee Itoophiyaa faana jiraachuu yookaan immoo walaba ta'uu kan jedhuun filannee Itoophiyaattis kan dabalame filannoo asaateen mitii kan jedhu irratti murtaa'eetudha. Mootummaan Itoophiyaas kan darbanii kan amma jirus irratti murteessanii malee fedhiin Oromoon gaafatamnee jedhu. Obbo Leencoonis yaada amma isaan gaggeessaa jiran kuni murtee fakkaataa ofii isaanii kan murteessan fakkaataa uummanni Oromoof dhiisuu qaban turanii independent Oromiyaa isaa hundeeffatu Oromoon bilisummaa argatee Itoophiyaa faana isaa jiraatu Oromoon hiree kana isaaf dhiisuu qabanii isiniin jedhanii maal jettan isin? Jechuun Oromoo yoo inni walabummaa barbaade namni isa dhorku hin jiru. Ana dhiisii mootummaan kamuu dhorkuu hin danda'u. Sun mirga isaati. Garuu ati akka nama poolisiyaa tokkotu kana sii wayyaa jechuuniin mirga keeti. Uummatichi fudhataaf hin fudhatu sana wannootu murteessa. Filmaata isaatu murteessa. Waan uummataa wayya jettee amantu garaa qulqulluudhaan kun gaariidha ka jettu garuu himuun ajajuu miti himuudha gorsuudha. Uummati hiree isaa ofirka gaafa naqee ofii murteeffata. Garuu callifteetuma ejjennaan kana si wayya osoo hin jenneen duuchaatti isa fuutee deemta yoo ta'e immoo sun gaafatama sirra jiru dagachuudha ta'a. Kuni wanni dhakaa obbo Leencoo ilaa amma Oromoon kan dhabe hireema filachuudhaan arganne. Hireema filachuu sana bira gahuudhaaf amma akka waliigalaatti gaaffii sabichaa fuudhanii deemanii yoo inni filannoo bira gahu lakki paartiin tokko lakkisa kana sii wayyaa bilisummaa sii wayyaa Itoophiyaa faana yoo jiraatte kana argatta jedha. Gareen tokko immoo lakki walabummaa jedhee advocate gochuu kan danda'u yoo hulaan sun argame carraan sun argamedha. Amma carraan sun otoo hin argamiin dubbicha gaariin farda dursee fakkaataa warri jedhan jiru. Amma diinuma irratti xiyyeeffatamu otoo qabu kan dhuma irratti dhufuu qabu dhuma jalqabarra dhufee irratti dibeet gochuun Oromoo mooraa Oromoo keessatti yaadni lakkuu dhalatee Oromoon akka qabsoo irratti tokko hin taane kan jaarmiyaan siyaasaa isaa taasisa warra jedhaniifidha. Ani yaada dhiheessuun cubbuudha jedheen fudhadhu. Yaada dhihaate ukkaamsuutu hubama fida malee tokko. Lammaffaa mooraa qabsoo Oromoo keessa yaadni hedduudha. Gaafuma jalqabaarraa jalqabee kanaaf anumti kana fideedhaaf mooraa Oromoo waan facaasu natti hin fakkaatu. Kanumaan durayyuu karaa OPDO jira, karaa Mararaa Guddinaa jira, kanneen bifa biraatiin karaa AFLO jira. Durumaanuu yaada garagaraa ture, yaada garagaraa jira har'asii. Yaada kana keessaa tokko kana nama sochoosaa jiru. Mee an keessanii warra jijjiiramarraa addadha akkamiin addaddummaa qabamoo tokkodha obbo Leencoo warri jijjiiramaas kan Jeneraal Kamaal Galchuudhaan hoogganamu Itoophiyaatti jijjiiramne irraa kaayyoo keenya jijjiirreerra jedhanii garuu maqaa tokkummaa Itoophiyaa fudhatu. An tokkummaa Itoophiyaan fudhatu. Tokkummaan hin jiru hagammaa. Tokkummaan Itoophiyaa takkaa hin dhalanne. Tokkummaa humnaatu jira. Tokkummaa humnaa kun tokkummaa fedhiitti akka jijjiiramu gochuun hin danda'ama. Garuu akka isaan tokkummaa Itoophiyaa fudhanna jedhan sana hin fudhaddoon. Jechuun filmaata lama jira. Yookaan ka Ihaadag wayyaanee yookaan ka warra afaan Amaaraa dubbatu ka jedhamu kun lachuutiin haalaan ka Tigree hin baasu ka warri Amaaraa sirna duriitti haa deebinu sirna aadaa tokkicha afaan tokkicha seenaa tokkichatti haa deebinu jedhan sanas hin fudhadhu. Kanaaf ani fi Kamaal karaa walitti dhiyaannu iyyuu hin qabnu.
Namoonni yeroo tokko immoo isinis hoggaa dubbattanii dhagahama. Sagantaan siyaasaa abaaboo haa jijjiiramu hoggaa jedhamu ammallee isin dubbattaniittu. Yeroon amma haalli jijjiirameera waan jettanillee kaaftanii jirtan. Mee haalli Itoophiyaa keessaa isa kamtu jijjiirameetu yookaan immoo ka Afrikaa bahaas haa ta'u kan addunyaa maaltu jijjiirameetu addi bilisummaa Oromoo gaaffii siyaasaa jalqaba kaase sana fooyyessuu qaba yookaan jijjiiruu qaba hundeedhaan ka jedhamu ka'uunsaa maarratti hundooftaniitudha Buleenca. Gaaffii jajjabaadha kaasaa jirta. Waan ati gochuuf deemtus hin beeku. Garuu siifan deebisa kanas. Tokkoffaa. Mee fakkeenyaaf waan tokko fudhannu. Akka sirnaatti maqaadhaaf Oromoon of bulchuu mirgi isaa kun 91 booddee fudhatameera. Kun mataan isaa jijjiirama jedheetan ilaala. Kun akka jijjiiramaatti kana fudhachuu dhiisuurra akkamitti isa dharaa kana dhugaa taasifnaa jedhanii qabsaa'uti irra wayyaa. Ka jedhuun fudhadhaan fakkeenyaaf. Gaaffii biraa qabdaa? Anillee gaaffiin qola asirratti waa tokko ifan sinii godha Buleenca. Homaane waan an godhuuf deemu sin qabu. Waan dhageessanii booda miidiyaa irrattidha. Waan an godhu sin qabu. Ormas akkasuman gaafadha. Kun amaluma kooti. Kanaaf biraatti na dubatiin waa godhate waan an godhuun qabu. Asuma dha'ee haalli namoonni tokko akka jedhanitti amma fakkeenyaaf hoggaa isin abaaboo hundeessitan sirni darbe keessatti miidhaan Oromoo irra ga'ee hin beektuyyuu kaatanii lafaa. Har'as haalli sun ittuu hammaate malee hin jijjiiramne gama mootummoota Itoophiyaa darban keessa haalli ture mootummaa amma jiru kanarrattis kana keessattis haalaan raawwataa jira Oromoo irratti hin jijjiiramne warri jedhantu jiru. Amma yoo abaawoon immoo gara fuulduraatti sagantaasaa kana haa jijjiiru jedhame gama isaa naannoo hin jijjiiramee hin jiru. Inni kuni jijjiiraan kun maaliif amma barbaachise tarii qabsoodhumti waan dadhabeefidha. Yaada kanatu dhalatee warri jedhanii odeessan yookaan dubbatan waan jiruufidha. Otoo gamasiin jijjiiramiin fooyya'inni gamasii toon dhufiin gamanaan dhufuun kun mo'amuu agarsiisa kan jedhu irratti. Sagaltamii tokko injifannoo argate moo hin arganne addi bilisummaa Oromoo haa xiqqaatu haa guddatu. Afaan Oromoo afaan ittiin of bulchan ta'e moo hin taane. Maqaadhaaf haa ta'u illee ofiin of bulchuun fudhatame moo hin fudhatamne. Oromoon addunyaa irratti beekame moo hin beekamne. Kun kenna Tigreeti moo bu'aa qabsoo bilisummaati. Kan adda baafachuu qabna. Yoo kennuma Tigree ta'e tole hunda isaa rijeeksi goona. Yoo garuu faayidaa qabsoon keenya argamsiise ta'e faayidaa sana fudhanneetu isarratti ijaarra malee akka waan inni homaa takkaan argamini akka gaafa waggaa 40 dura lafa keenyatti haasa'uu fi qabsaa'uun faayidaa hin qabu. Kana jennaan kiyyaa. Waan argameetu ture. Waan argame sana dhiifnee tuffannee bira darbuurra waan argame sana fudhannee waan hafe haa gaafannu. Waan argame sanarratti haa ijaarru. Kana jennaan kiyya. Dhugaadha warri kaanis akkasuma jedhu obbo Leenco. Isuma arganne sanayyuu kan arganne kaayyoo keenyatti waan ciccineefidha. Kanaaf isa jijjiiruu hin qabnu isa hafee fi kaayyoo keenya ciccaan jiru tokko siifan himaa. Okay. Gaafa addi bilisummaa Oromoo uumame waggaa 40 dura qabsoon geggeessuuf lafaa kaane qabsoo sabaa fi qabsoo gitaati. Kadhachuuti. Okay. Fakkeenyaaf gaafa dhaabisuun bu'uureffamaa turetti gaaffiin lafaa gaaffii belbeltuu ture. Lafti ka abbaa lafaa qotee bulaan qotee aramee oomishee nama biraa kan nyaachisu ture. Isa faa dhabamsiisuun qabsoo keenya keessaa wannoo sadarkaa duraa keessa ture. Har'a sanatti hin jiru. Waa'een gitaa ka'aayyuu hin jiru. Waa'een cunqurfamoota Oromoo keessaa ka'aa hin jiru. Kanaaf isa duriitti hin jiru.
Kuni kaayyootti cichuu jedhama ree haalatu jijjiirame wantoonni sun amma waa'ee gitaa yookaan immoo waa'ee haalli jijjiirannaa waan garii dhiifne isa kaan immoo maa dhiisuu sodaannare. Warri jedhanii qabsoon kun yoo amma bilisummaa akka jedhu dhiifne gama mootummaa Itoophiyaatiin. Bilisummaa hin dhiifne bilisummaadhaan hiikaasaa akka biraatti lafa kaa'e malee bilisummaa fi walabummaadhaan waliin dhahaa jirta. Antakka bilisummaa Oromoo hin dhiifne hin dhiisus bilisummaadhaaf hin qabsaawaa jira. Isuma walabummaa moo dhiifnu warra jedhaniifoo? Walabummaa abbaan barbaade sana qabsaa'uu fi sana gaafa lammiin qabuan. Oromoo walabaa ta'e san jibban san qabu. Okay. Ammoo namoonni tokko qabsoon hidhannoo hin baasu haala siyaasaa amma addunyaarra deemu irratti hundaa'ee warri jedhan jiru. Isin garuu maal jettu? Ani nama humnaan sitti dhufe humnaan dura dhaabbachuun mirga keeti jedhee fudhadha. Roorroo humnaan sirratti raawwatamaa jiru humnaan mormuun mirga keeti. Qophiitti qabdaa hojjetaa jirtaa hin danda'amaa kun waan mariidhaan murtaa'u sana amma deebiin qabu. Okay. Yaa dhuguma namoonni kaanis akkasuma jedhanii lolli addunyaarra ammallee dhaabbanne biyyoomti bilisummaa qaban akka Ameerikaa akka warra dhiyaa kunillee lolarra jiru meeshaa waraanaayyuu akka ajaa'ibaa oomishamaa jira addunyaarratti kanaaf qawween nun baasu warri jedhanii yaada kennu yaaduma keessa faana wal fakkaata jechuudha. Isa bira darbaa mee amma immoo gara biyya alaa kanatti deebina. Warri maqaa marii jedhuun biyya alaa kana keessatti deemaa jira. Asinis haasaa gootaniitu yeroo baay'ee deddeebitanii. Itti bahinsa isaa waa'ee isaanaa dubbadha akka jenne yeroo baay'ee haasoftaniitu namoonni hedduu irratti dubbataniiru dhaga'ama waan ta'eef irra deddeebi'ii ta'a. Garuu itti bahinsa jedhamee kan weebsaayitii irratti bahame tokkoon sinii dubbisa. Achi keessaa laayinii lamaan tokko sararri lamaan tokko kakasetti. Itti bahinsa mariilee godhaman kana keessatti jedheetu qabsoo Oromoo hundeen jijjiiruu fi biyya keessatti dabalatee bakkoota Oromoon jiran hundumaatti Oromoo mariisisuu barbaachisaa ta'ee waan argameefidha yookaan kana goonaa jedha. Mee yaadota kana qabsoo Oromoo hundeen jijjiiruu fi biyya keessatti Oromoota mariisisuu isa jedhu irratti yoo isin quba qabdu ta'e yaada naa kennuu dandeessu? Jechuun haala amma qabsoon Oromoo keessa jiru of duuba deemnee ilaaluu qabna. Har'a adda bilisummaa Oromoo bakka afuritti qoodamee jira. Yookaan namni ani hoogganaa adda bilisummaa Oromooti kan ofiin jedhu afurtu jira. Tokko. Lammaffaa propagaandaa yoo ilaalle Oromoon Oromoo irratti oofaa jira malee diina isaa dagatee jira. Kan nuti barbaannu warri marii kana geggeessaa jirru ka barbaannu falammiin Oromoo keessatti deemaa jiru kun dhaabbatee falammiin nuuf warra nu cunqursaa ture deebi'ee nu cunqursuu barbaadu akkasumas falammiin nuufi warra haadha nu cunqursaa jiru gidduutti akka deebi'u mooraa hamma dandeenyu mooraa qabsichaa deebifnee tokkoomsinee qabsoon cunqursitootaa wajjin Oromoon godhu akka finiinu akeekisaa kana akkitti wanti jijjiiruu barbaannus kana. Kun hundeen jijjiiruudha ree hundeen jijjiiruu fi biyya galanii biyya keessatti mariisisuu jedhu sana. Biyya galuu namni biyyatti galuu jibbu jira natti hin fakkaatu dhugaa haasa'u. Akkamitti galamaadha malee sirna akkamiitiin galamaadha malee kanaafi biyyatti deebi'uuf jedhamee ka odeeffamu dara biyya galuu atamma akka biraatti dubbifte waraqaa kana mariin kun akka biyya keessattis deemuu jechuu keenya malee nuti biyyatti gallaa jechuu keenya miti. Ani garuu kan barreeffamee jiru isin dubbise koppii godheeni bakka biyya keessa dabalatee bakka akkuma itti dubbisteetu akkaataatti kaa'amerraa adda. Ani garuu sama barreeffame sanan dubbise. Kanneen gaaffiif deebii kana. Lakkin finne. Kanumatti. Amma yoomitti geggeessuu barbaadda? Maali? Hangam geggeessuu barbaadda jedhe sa'aatii isaa naa murteessi. Anoo daqiiquma 10 caalaa nafne mamma. 10 yookaan 7 sadii. Daqiiqaa 10 hin danda'u 5 sii kenna.
Ayyee haa ta'u. Kanumaan qabatee amma yeroo ammaa kana gaa biyya galuunis hin jiru wanni kan jedhu ibsa kennitaniiti jirtan. Garuu kana jijjiiruuf immoo heeraaf seera dhaabarratti hundaa'uu qaba kan jedhu tokko eeggadda dubbiin himaa adda bilisummaa Oromoo asirratti deebi'ii kenneera. Warri amma marii jedhanii gaggeessan kuni heeraaf seera dhaabarratti kan hundaa'an miti heeraaf seera hunduma caalaayyuu beekuu jedhu. Jijjiirsaa barbaachise mooraa seera keenya keessatti ta'uu qaba ture jedhu. Isin maal jettu? Ani heeraaf seera adda bilisummaa Oromootiin buluu nan barbaadan ture hanga gaafa dhufuutti isaantu dhaaba keessaa na geggeesse. Kanaaf jechuudha. Qabsoo dhiisii taa'ii nu wajjin jiraattee qabsoo gochuu hin dandeessu. Nurraayis baatee qabsoo gochuu hin dandeessu. Kana yoo ta'e jiraatti na ajjeesu jechuudha sun. Ani immoo akka leencoo lataa kana taasisu Oromoodhaaf qabsaa'udha. Yoon kana dhabe ana miti. Isaantu dhaaba keessaa na geggeesse. Maaliif jedhanii si... Hinduus isaaniin gaafadhu. Itti fufaa. Nagaya fixeeyuun. Namoonni tokko immoo yaada marii jedhamu kana ka'umsaayyuu yeroonsaa amman turre maaliif keessi Itoophiyaatu jeeqamee jiruuti kuni otoo Itoophiyaa irratti gamtaan duulamuu qabu as keessatti mooraa Oromoo keessatti kaasuun sirriin turre warri jedhan jiru deebii maal qabdu kanaaf? Nuun Itoophiyaa keessatti jeequmsi takkaa dhaabbatee hin beeku. Amma inni dhaabbatutti eegna yoo ta'e immoo hojiin hin hojjetamu. Qabsoo dhiisuudhaan hin danda'u siin jedhe amma. Kana dirqee hojii tarkaanfii akkasiirraa qooda fudhachuu kana dirqee qabsoo dhiisii du'aatti awwaalamii murtii jedhuun na kaaseera. Kabiraa miti. Ana miti kana fide. Warra dhaaba keessaa na geggeesse dhaaban dhiiga ijoollummaa kiyyaa keessatti fixe keessaa na geggeesse. Isaantu dirqii godhe. Isaanitti nan deebi'a jechuudha yeroo biraa otoo waltajjii kanarratti argamanii natti tola ture walitti fiduu yaala yoo rabbi jedhe isa dhumaati obbo Leenca gabaabsitanii akka sirna amma jirutti karaa nagaan biyya galanii gaaffii Oromoo deebisuun ni danda'ama jedhamee yaalama kanaan dura OPC isaa ta'u Waafidoos haa ta'u Maccaaftuu lamaa karaa nagaatiin socho'anii bu'aan buufne warri jedhan jiru. Akkasii namatti xinxantanii ilaaltanitti mootummaa amma jiru waliin karaa nagaa gaaffii Oromoo gaggeessuun ni danda'ama jettanii yaaddu? Sirna wayyaaneen bulchitu keessatti humni tokkollee socho'ee akeeka isaa bakkaan ga'uu hin danda'u. Kun har'a miti 92 nuuf anaaf ifaadha. Achi keessatti homtuu hin danda'amu. Kana yeroo hundumaa deddeebisanii leencoo biyya galuu barbaadaa wayyaanee wajjin wal haasa'aa jedhanii warra maqaa kiyya hadheessuu barbaadan isaan irraa dhageessaa. Ani takkaa biyyatti galuun hin danda'ama jedhee fudhadhee hin beeku. Amma sagantaa akka sanaa hin qabu. Warrichi keessa jiru iyyuu homaa socho'uu hin dandeenye, hin danda'anii ittis hin dhiiftu. Kun ifaadha. Erga gaafatanii obbo Leencoo dhuguma wanta akkasii kun bal'inaan odeeffama. Obbo Mallas wajjiniin karaa Profeesar Efreem isaa qolquunnama obbo Leencoon isiniin jedhamaa jira amma bal'inaatiin. Isin immoo amma kan qabnedha kan jettan. Mee waa'ee kanaa fi waa'ee araaraa obbo Efreem Itoophiyaa fi Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo abaaboo walitti fidaan araarsa jedhanii amma yeroo dhiyoo kana deemaa jiru kana yaada maal qabdu gaaffilee kana lamaan gabaabsitanii? Akka dhihoo Profeesar gaaffiif deebii godhanitti kan isaan walitti araarsaa jiran murnoota ABO sadan kan Daawud Ibsaatiin geggeeffamu, Dhugaasaa Bakakkootiin geggeeffamu, Kamaal Galchuutiin geggeeffamaa jiru. Isaan kana sadan walitti araarsuu, isaan kana immoo mootummaatti araarsuu irratti hojjechaa jira jedhanii Profeesar banaa taasa'an. Nu wajjin quunnamtii hariiroon tokkollee jiru dubbii kana laachise. Profeesar garuu akka nama tokkotti nan beekaa, nan dubbisa, nama biyya keenyaati. Haadha isaas Oromoo. Malee isinii fi... Kan dubbii marii araaraatti jiru nu miti. Nu sana keessaa qooda tokkollee hin qabnu. Isinii fi mootummaa jidduu isin walitti isin fiduuf yaaleera inni? Lakki takka. Ana beeki nama nan barbaachisu mallasiin quunnamuu yoo hin barbaade.
nama eeggachuu nan barbaachisu kallachaa waan ani quunnamneef hin jiru. Garuu amma yoonaatti hin gootanittu? Hin goone. Okay. Mee akkasin amma akka hayyuu siyaasaa tokkotti beekaa Oromoo tokkotti yoo amma marii Profeesar Efreem godhuun Oromoo walitti fiduuf qabaa'oo maqaa baa'ootiin sochoon sadan walitti fiduudhaaf yaalii isaan gochuuf yaalan kuni akka isin kanaan dura yaaltanii hin taanetti jechuun akka maqaa bu'uursitootaanis maqaa jaarsu manguddootaatiinis akka hedduutti yaalaa turtaniittu kana sadan walitti fiduudhaaf isiniin milkoofnee dhaabdani. Kan ammaa kun tarii ni milkaa jettanii yaaddu? Ankuman qabu sana isaanuma gaafadhu. Tole. Dhumarratti kanan jedhuu qaba yoo jettan carraan sinii kenna. Lattumaan qabu nagaan. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa buleen coollataa maqaa dhaggeeffattoota keenyaanii xumureera. Nagaan. Maaluma sabni Oromoo walii galee sintilee lolee maal qaba inaasa moo gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee sintilee lolee maal qaba inaasa moo gaafa tokko saba saambulee. Alatti namarsi ture faqiya tude awari kam tulfuntiya alatti namarsi ture faqiya diga qotina barrefamu bilisummaani lafe qotina ijarramtu oromiyaani diga qotina barrefamu bilisummaani lafe qotina ijarramtu oromiyaani. Maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba inaasa moo gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba inaasa moo gaafa tokko nama saambulee. Akada papaan tabne diti tamne angayo miti jirana gabromne akada papaan tabne diti tamne angayo miti jirana gabromne dokuman kane haporsine finjile lolle baakon dono rajta yobile somne dokuman kane haporsine finjile lolle Bankon dono rahaba yobile somne Maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba inaasa moo gaafa tokko saba saambulee. Maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba inaasa moo gaafa tokko nama saambulee. Dukkanatti ilkaan baasee nuujiniine ifannu raafagaate dimbiriire. Dukkanatti ilkaan baasee nuujiniine ifannu raafagaate dimbiriire. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase.
maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba dinaasa moo'ee gaafa tokko nama saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee finjilee lolee maal qaba dinaasa moo'ee gaafa tokko saba saambulee.